if jiraachisuu fi malee ummata biraa ajjeesuu fi miti. If guddisuu fi malee ummata biraa xiqqeessuu fi miti. Namni nu xiqqeessu ifuma xiqqeessi malee waa haasidni hin abadan hin bakka hin ga'u. Namni haasida namni jedhamu namni biralleen akka nun hassanne nuti hamtuun deemnu gaariif deemna xiqqaa guddaa obboleeyyan keenya afaan keenyan dubbatuu fi haanillee akka bakka ga'anii guddatanii waliin jiraannu barbaada. Gaa uummanni keenya kan amma dhaabbatee jiru kuni gaa waan waajiba nama hundaati. Kanaafan akkan je'e waa hedduun dalage silaa waan Oromoodhaaf tolu hedduun dalage walaloota akka keessatti akkan je'e Oromiyaa biyyatoo Oromoo yaa haadhatoo si jettee lubbuun tantoo haaduutuu yaa biyyatoo Oromiyaadhaa jennee kaanee badii yaa Oromoo sosso'ii bilisummaadhaa ka'ii bittiteetii ol je'ii meexilaataa gajje'ii Oromiyaadhaa jennee duunaa barii waan dheertuudha isiin kun waan